Gari investmentii Medrookin warshaan SPC misooma piroojeektii REER itti gaafatamummaan isaa murtaa'e pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaa magaalaa Caancootti eebbifame. Warshaan SPC misooma piroojeektii REER birrii miiliyoona 400 ijaaramuun hojii jalqabe. Warshichi misooma piroojeektii REER albuudaa fi industirii walitti hidhuun oomisha seeraamikii fi baaxii manaa bakka bu'u oomishuun sharafa biyya alaa hambisuun oomisha biyya keessaatiin bakka buusuun tajaajilas jedhame. Gaggeessaa olaanaan garee Medrook Investment Group obbo Jamal Hassan dhaabbanni Medrook Investment Group bara 2012 irra deebiin erga ijaarameetii kaasee bu'aa argateen deeggarsa lammiilee akkasumas gibira mootummaa kafaluun fakkeenyummaa gaarii keessa jira jedhan. Piroojeektiin eebbifame kun sharafa biyya alaa hambisuu keessatti gahee olaanaa akka qabus dubbatan. Oomisha ijaarsaas bal'inaan oomishuu fi karoorfanne jedhu. ዛሬ ያስመረቅነው ፋብሪካ warshaan eebbifame biyya keenya hidhee kan qabe sharafa alaarraa dandamachuuf warshaa gahee olaanaa qabudha. Meeshaalee ijaarsaa biyya keessatti bal'inaan oomishuuf qabameera. Hojiilee ijaarsaa dhaabbanni keenya ofii isaa itti fayyadamuu fi biyyis fayyadamtu baay'inaan oomishna. Galtee oomishaas asuma godina kanatti misoomsine arganna. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaabbanni Medrook hojiilee misoomaa naannoo Oromiyaa keessatti gahee olaanaa bahataa jedhan. Dhaabbanni Medrook carraa hojii uumuun akkasumas misoomaan uummata naannoo Oromiyaa deeggaruun kadursaati jedhan. Hojjetaa hedduu kan qacare uummata naannoo keenyaa misoomaan deeggaraa kan jiru jijjiirama olaanaa gama hundaan akka fidnu dhaabbata gochaa jiru keessaa dhaabbata isaan gafaati. Hojii kan hojjechaa waan jirtaniif baay'ee isinitti boonnaa. Amma immoo asitti warshaa kana yeroo gabaabaa keessatti ji'a ja'a keessatti ijaartanii xumurtanii seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa natti fakkaata. Hoggansa hojjetaa dhaabbatichaatiif dinqisiifannaa isiniif qabu ibsuun barbaada. Naannoon Oromiyaa investmentiif mijattuu ta'uu ka dubbatan pirezidaantii Shimallis uummanni naannichaas qooda keessatti akka fudhatuu fi dhaamaniiru. Naannoon keenya investimentiidhaaf baay'ee mijattuudha. Haala mijeessinee naannoo keenya keessatti investimentiin akka bal'atu hojii guddaatu hojjetamaa jira. Isa kana keessattis abbootiin qabeenyaa hundumtuu qooda akka fudhatan uummanni keenya immoo bakka jiru hundatti abbummaadhaan keessatti akka hirmaatu abbaa ta'e akka itti abboomee wajjin hojjetu asumaan hunda keessan jajjabeessuun barbaada. Warshichi galtee oomisha harka 70 biyya keessaa akka fayyadamus himameera.